Raashiyaa Yuukireen yeroof dhukaas dhaabuu beeksise. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaaqoob Zuumaa Puutiin faarsa gammadaa. Ceebarraa Mooskoo loltoota Yuukireen cabsee baasuuf rakkachuusa BBC'n gabaase. Maqaa shalee kanaan jecha maqaa kanaan gargaarsa achi hin deemu maaliif shalee nyaata. Fakkeenyaaf uummanni horsiisee bulaa akkuma isin jedhe sun naannawa jiraaturraa yoo naannawa kana hongeen itti baay'ate takka oolaan jiraataa arge. Oduu teenta guyyaadhaatiin Itoophiyaa daballi olaanaa gati zayita irratti dhiyootan mul'ateen qaala'insi jireenyaa lammiilee biyyattii gaaga'uu jiraachuu kibba Oromiyaatti hongee horii obbaaftee ilmaan nama qora jirtan mootummaan siyaasaaf itti fayyadamu qofa dontaane harkallee keessa qabaachuu naannoo Amaaraa gareen milisha faannoo humnoota nageenya mootummaa irratti dhukaas bananii namoota afur ajjeefamuu. Itoophiyaa dhaabbati mootummoota gamtoomanii lammiilee sababa waraanaatiif qa'eef qabeenya isaan irra buqqifaman qarqaaru beessi Ameerikaa $205 miliyoona gaafachuullee qofa dontaane waraan Raashiyaa fi Yuukireen illee laachisuun waan qopheessin qaamna qarqaarsi namooma bana tolchuuf Mooskoo yeroof dhukaas dhaabu murteessiti. Koromtoo Yuukireen Raashiyaa qabde dhaabuun ofirra qolachuu jirti jedhan hoomni niikuleerii Yuukireen 5 keessa isaan 3 harka Raashiyaa qofuuf dubbatama. Loltooti lakkoofsaan sadi caala Yuukireen gargaaruun gara Raashiyaa bobba'uullee oduu dhibii kan cufayyuu bal'inna irra dubbanna bittottees torba wiixaata barrii 2022 anguyyoo waarii abba jirmaatiif ye'uun ingidaa oduu qopheessuun Abiraam Birruu garee teeknika waliin teessanii dhiyeessa. Harka fuunee shamaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan OMN kan sa'aatii kanaan Abiraam Birruutu isinitti hima. Itoophiyaatti daballii olaanaan gatii zayitii irratti tibbana mudate qaala'insa jireenyaa hawaasa dararaa jiru ittuu hammeessee jira. Rakkoo mudateef bu'uurri oomishni zayitii dhabamuu osoo hin taane zayitiin oomishamuu fi alaa galu gabaaf akka hin dhiyaanneef danqamuudha. Shira bu'aa siyaasaa fi faayidaa hin malle argachuu kaayyeeffatedha jedhu ogeeyyiin dinagdee dhimmicha irratti dubbifne. Dameen oomisha zayitii fi saliixii biyyattii abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraa muraasaan dhuunfatamee jira. Mootummaan akka kun ta'u fayyamuun dogoggora guddaa uummata biyyattii gatii hin malle kaffalchiisaa jirudha jedhu hayyoon yuun ingidaa bal'isee isinitti hima. Itoophiyaatti daballiin gara darbe tibbana gatii zayitaa irratti mudachuun dhimma hedduun akka yaaddootti kaasan gariin ammoo bifa qoosaatiin miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan irraa dubbatan ta'eera. ለእናቱ ውረድ ስለ እግዚአብሔር ውረድ ችግርን እንፈታለን ችግርን መንግስት ያየዋል ህግ ያየዋል odeeffannoo qaamolee garaagaraa irraa arganneen gatiin zayitaa nyaataa torbanoota muraasaan dura ture dachaa fi sanaan oliin dabaluun humna hawaasaa ol ta'ee jira. Zayitiin nyaataa abbaan liitira 5 yeroo dhiyoo as birrii 500 hanga 600 bitaa turre yeroo ammaa dachaan dabalee kuma gaheeraa kan jiran jiraataan magaalaa Finfinnee OMN fi yaada kennan haalli kun hawaasa biyyattii duraanuu rakkoo qaala'insa jireenyaatiin waxalamaa jirutti jiru hammeesseeraa jedhu. Dhimmichi irra jireessa baay'ina uummata biyyattii kan ta'an keessumaa hawaasaa harka qalleeyyiif yaaddoo jabaa ta'uu himan. Bu'uurri daballii gatii gara darbee kun maali jennee ogeeyyii dhimmi ilaalu dubbifneerra. Mariid Tulluu ogeessa dinagdeeti. namoonni biyya kana keessatti zayitii yaa oomishan jedhaman zayitii oomishan gara gabaatti dhiyeessuudha ta'a jechuudha. Basically waan beekamuudha. Dhaabbanni Balaayinee Kindee jedhamu biyya kana keessatti oomisha parsantii 60 kabar godha jedhee ture. Isa taanee namni Warquu Aydenoo jedhamu immoo kan irraa fi kabar goonee biyya kana guutumaan guututti gabaa zayitii to'anna jedhanii turani. Gabaan suni ka beektee amma namoonni kun ikonomik saboteejii wayii uumanii faayidaa gara biroo argachuudhaaf yookaan immoo dhiibbaa wayii uumuudhaaf jecha waan uumame natti fakkaata. Maan miidhiidha malee gabaa keessa zayitiin dhabamee yookaan oomishni isaa dhabameetii miti gateessaa kan akkana dabalaa jiru. Rakkoon kun zayita nyaataa qofa irratti kan daanga'e miti kan jedhu ogeessi dinagdee hirphaataa Raqaa Gamasaatiin bu'uurri daballii gatii zayitaa irratti tibbana mul'ate fedhii siyaasaa tarkaanfachiisuu fi bu'aa hin malle argachuu giddugala kan godhate akka ta'e tilmaama. Daballiin kun tokko politika natti fakkaata warri daldala dhiyeessa zayitii kanarratti warri bobba'anii jiran keessumaa abbaa qabeenyaa warra naannoo sadii kana warra akka Balaayinee Kindee warra biliyeena 9.2 naashinaal baankii irraa eeyyamsifatanii zayitii warshaa zayitii
hanqina zayitii waggaa tokko waan hin caalle keessatti furraa jedhanii bara darbe hundi keenya beeknu liqaan isaaniif qofa eeyyamamee ture akka warqaa isa noofaa jechaadha. Warri gabaa kana jeequ isaanii jechaadha. Tokko poolitikaadha. Isaan yoo gabaa keessatti hin gadhiifne waan nama fayyadamu tokko bu'aa guddaallee argatu yeroo kana gatiin isaa ol ka'ee dabiliidha jechuudha. Wanti yeroo darbe 500 ture zayitiin leetira 5 har'a 1,000 hin jiru jechuudha. Kuni bu'aa irraa argatu karaa biraatiin immoo gabaa keessatti hanqina uumanii uummanni immoo bakka godhu barbaadu. Haalota mudataniin miidhamaan hawaasa bal'aa darbee ammoo qaama mootummaa mataasaa ta'uu ibsu ogeeyyiin kunniin yeroo ammaa oomishnis ta'e daldalli zayita nyaataa biyyattii guutuutti jechuun bifa danda'amuun abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraa kan akka Balaayinee Kindee fi Warqoo Ayitanaa'u fa'iin dhuunfatamee jira. Kun akka ta'uuf haala kan mijeesse ammoo qaama mootummaati. Abbootiin qabeenyaa kunniin kaapitaala biiliyoonotaan lakkaa'amu kan argatan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Innaa Gardasee fa'iin hoogganamurraa wayitaa ta'u garee qondaaltota mootummaa waliin hidhata faayidaa irratti hundaa'e uummatan akka ta'antu himama. Garee kanaaf yeroo biyyattiin hanqina sharafa alaa jabaaf saaxilamtee jirtutti illee sharafni alaa guddaan addatti isaaniif akka kennamu baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin ajajni darbeera. Mootummaan daldaltoota zayitaa duraan turan hojiin ala gochuun isaan kun qofti daldala zayitaa akka dhuunfatan hanga qaraxaan alaa akka galfataniif mijeessuutti illee gaheeraa jedhu keessa beektonni. Abbootii qabeenyaa kanneeniif hanga addatti seera fayyadamaa isaan taasisu qopheessuuttis deemameera. Kanaaf ammoo yeroo baankonni biyyattii guutuutti liqaa akka dhaabaniif ajajni darbee turetti isaan kanaaf oomishtoota saliixii Gondar maqaa jedhuun addatti labsiin bahee liqaa akka argatan taasifamaa turu fakkeenyummaan eeruun ni danda'ama. Haalonni kun ta'uun abbootiin qabeenyaa kunneen damee oomishaa hawaasa mara qaqqabu olaantummaan akka dhuunfatan taasiseera. Kana gochuun dogoggora guddaadha. Kana sirreessuu kan qabus qaama mootummaatii jedhu ogeeyyiin dinagdee kunneen. Namoonni muraasni qofa oomisha yookaan immoo seektara tokko dhuunfatanii qabachuun gabaa keessatti jeequmsa akka kanaatiif karaa bana jalqabuma duraa jechuudha. Oomishni saliixii guutumaan guutuutti harka isaanii akka galuudha kan ta'ame. Uummanni zayitii akka harka isaanii akka galuudha kan ta'ame. Isa qofa osoo hin taane meeshaa biyya alaatii akka barbaadanitti akka galfataniidha kan eeyyamame. Wanta akkanaa hin ta'amu biyya kamirratti jechuudha. Dogongora guddaadha. Kanammoo isaanii labsiitti baasanii naashinaal baankii yookaan immoo baankii biyyoolessaa haga labsii baasisanii liqii fudhachuu doolar heeyyamachuutti kan gahanii jechuudha. Kana jechuun mootummaan kun harka namoota muraasaa oligopoolistoota namoota muraasa siyaasa keessas diinagdee keessas walitti hidhata qabanii akka deemu taasisaa jechuudha. Kun immoo akkuma seenaa diinagdeetti fi seenaa siyaasaa argitetti namoonni muraasni yoo qabeenya kan qabaatan ta'e biyyattiin gara lolaatti gara waljibbiinsaatti gara wal waraanatti kan geessu ta'a jechuudha. So wantoonni kun deemee ikoonomii keessatti seektara ikoonomii keessatti jeequmsa uumaa hir'ina gabayaa fida. Mootummaan kana godhallee booda itti rakkachuu danda'a jechuudha. Abbootiin qabeenyaa oomisha zayitaa fi saliixii olaantummaan dhuunfatanii mootummaa fi hawaasa biyyattii irratti hirree mul'isaa jiran kunniin isaan garee milishaa faannoo ijaaraa fi hidhachiisaa ba'an akka ta'anis ragaaleen ni agarsiisu. Garee leenjisanii bobbaasan kanaan lafa lixa Tigraay, Matakkalii fi Wallaggatti oomisha saliixiif oolu hawaasa irraa buqqisanii dhuunfachuuf yeroo garagaraatti yaalii taasisaa jiru. Abbootiin qabeenyaa kunneen gam tokkoon garee leenjisanii bobbaasaniin nagaa uummataa goolaa, gama biroon ammoo olaantummaa diinagdee abbummaan dhuunfatanii jiraniin qaama aangoorra jiru gara fedhanitti micciiruuf yaalaa jiraachuun ifattee kan mul'atu wayichaa ta'u daballii gatii zayitaa irratti tibbana mudatee qaala'insa jireenyaattuu hammeessuun hawaasa biyyattii raafama keessa buuseefis bu'uura akka ta'antu amanama. Qaala'insi jireenyaa biyyattii akka waliigalaatti jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaatuma jira kan jedhan ogeeyyiin diinagdee OMN dubbise. Diinagdeen biyyattii rakkoo jabaa keessa seeneeraa jedhu. Diinagdee tasgabbeessuun gama mootummaatiin ejjennoo jabaa fi imaammata sirrii gaafataa jedhan. Isaan diinagdee biyyattii irratti wal ijaaruun gabaa gara fedhetti micciiranii raafama uuman cancala isaanii cicciruun murtoo kutannoo gaafatu ta'us akeekaniiru. Oromiyaa kibbaatitti hongee fi rakkoon nageenyaa wal faana dhufuun uummata gaaga'amaa hamaadhaaf saaxilee jedhu dargaggoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Sochiin uummataa sababa rakkoo nageenyaaf naannawa kanatti danqamee jira kan jedhan dargaggoonni kunneen shanii deeggartan jechuudhaan deeggarsi akka hin dhaqqabnerree godhamee jira jedhanii jiranii gabaasii dabalataa itti aanee dhiyaata. Oromiyaa kibbaa ganna walitti aanu sadiif rooba waan jedhamu hin turre margi badee jira.
eel haroo fi bool bishaanii baay'eenis googanii jiru namaaf beeladii dheebuu fi rakkoo nyaataa hamtuu keessa jiru hawwaniif daa'imman hanqina nyaata madaalawaan miidhamuu himamaa jira maatiin baay'een buqqee jira bakka hedduutti manneen barnootaa cufamanii jiru waa'ee rakkoo hongee oromiyaa kibbaa tanaa godina gujii baharraa dargaggoota lama istuudiyootti dubbifnee jirra dhalootaan aanaa gooroo doolaa kataan dargaggoonni kunneen oromiyaan kibbaa rakkoo dachaa lama qabdii jedhu hongee fi rakkoo nageenyaa roobni haga dhabame gujii keessatti ganna sadiitti deemu jira ummanni keenya duraanoon isaan jiraatanuun daldalallee caalii horuma kan horsiisanii kanuma gurgurataniitiin fi saniif akkasumas qonnaan bulaa kanaan jiraatan ammaan tanatti ganna sadiitti waan roobni irraa citee fi yaa wanni isaan abdii dhibii isaan qaban hin qabanu kumaandi postiin yeroo jalqabaatii fi godina keenya irratti labsamee ture bara 2017 keessa bara 2017 irraa eegalee asoo kumaandi postiin sun hin ka'ini haga yeroo mootummaa amma jiru kanatti dhaqqabee jira kun maaliif si kaase hongee kanaaf sababa kan ta'e jechuu barbaadeeti gabaabumatti fakkeenyaaf yoo duuba deebinee ilaallu ta'e bara 2018 bara 2019 bara 2020 ka dabarsine keessa ummanni kun haalli nageenya isaanii weerarama seenee jira haalli nageenya bahanii galuu jabaataa dhufee jira akkuma haalli nageenyaa bahanii galuu jabaataa as deemuuni rakkoon diinagdee daran dhufaatiin mootummaan rakkoo hongee tana siyaasaaf oolchutu rakkinicha ammeessee kan jedhan dargaggoonni shaneef da'oo taatan maqaa jedhuun sochiin uummataa uguramuu fi uummanni akka waliin gargaarre godhamuu himu gaafa yaada waan gargaarsa kan ati timtu maal jedha maqaa kanaan maqaa shanee kanaan jecha maqaa kanaan gargaarsa achiin deemu maaliif shanee nyaata fakkeenyaaf uummanni horsiisee bulaa akkuma isin jedhe sun naannawa jiraaturraa yoo naannawa kana hongeen itti baay'ate takka oolaan jiraataa arge duriyyuu asoo isaan horiin kun fakkeenyaaf uummati kun uummata tiifatee bulaa asoo isaan hin dadhabne asoo horiin kun harkatti laaffanne laf irra goomtutti jirjiira kana maaliin daangeffamee ture akka nama tokko asii baadee ganda biraan dhan dhoowwatamtee jirti maaliif yoo jette ati yoo asii dhuftee har'a fakkeenyaaf ganda kana godaantee ganda biraatti tarkaanfatte tokkoffaa fuuli kakkee haarawa eessaa dhuftee fuula haaraa jedhamte eessaa dhuftee maaf dhuftee maan barbaaddaa isuma loon ooftee deemtu maal barbaadda siin jedhu eessatti deemta garam oofta maal barbaadda maal deebistame ati waan namaan balleessine yoo kam guddatti horii kakkeetiin fachuu jirtu Oromiyaan kibbaa lafti hongeen irra deddeebiin namaa fi beelada gaaga'utuun qabeenya uumamaa hedduun kan badhaatee fi laggeen guguddoon kan keessa yaa'ani laggeen kanneen misoomsuuf carraaqqiin godhame garuu tokkollee hin jiru jedhu. Jama fakkeenyaaf harqalloo fudhannee uummanni bishaan dhuguu dhabeetti rakkachuu jira. Lafti harqalloodhaan tuyyoota mul'alte lafa galaana lama jidduu jirtu. Asiin galaanni kiiloomeetira 30 irraan fagaatu. Asiin irraan fagaatu. Maaliif maal jedhan galaanni sunne? Galaanni kaasiitiin kaasii hawaxaa jedhama gama mirgaa kana hawaxaa kaanis gannaalee. Laggeen guguddoo gidduu. Laga guguddaa jidduu jira. Lafa siraa mootummaan hatta buuttiin yookiin rootto waraabeetti uummata na gargaaruu danda'u. Garuu isa gargaaruun feene maaliif isa maqaa shanee jedhu. Karaa biraa immoo dhaabbilee investimentii kan akka oomisha albuudaa warshaalee bunaa fi kabiroo guguddootu gujii ba'aa keessa jira kan jedhan dargaggoonni OMN dubbise dhaabbileen investimentii kunneen uummata keenya fayyaduu caalaa miidhaaf saamichaaf bobba'anii jedhu. Abbootiin qabeenyaa naannoo suni abbootii kaambuuni garaagaraa jira warshaaleen garaagaraa bunaa warqii maal jira lafa sun keessa. Yoo uummata kana ittiin qarqaaruu danda'an ta'e anaaf si amma kasteenee haasofnu kana caalaa uummata isaanii namitti dhiyeennan sirriitti beekuuf rakkoo uummata kana arguu jiruuf dhaga'u jiru. Qabeenyi isaanii garuu yoo akkam takka guddatte wanni nuti arguu jiru uummati kun isaan garagalee qabeenyi fi waan lafa isaanii keessaa ittiin bahe kan ittiin dhumatu malee ittiin gargaaramanii hin beekan. Mee namni uummata gujii qabeenya kiyyaan hagana gargaaree gujii keessaa warshaalee garaagaraa qaba warshaan kiyya kana uummata kanaan qarqaaramuu jira uummati kun ittiin qarqaaramuu jira jedhee dubbatu jiraate gabbaa'ee haa dubbatu takka nagarreeni. Garuu wanti an argee an hin beeku uummata kana lafa isaanii nyaatanii saamanii ittiin jiraachuu jiran malee uummata kana gabbaanii qarqaaruuf namatti gabbaa'ee ana qarqaara uummati kun uummata haqa nurraa qabu uummata lafa tanarraa nuti jiraachuu jiru nu jiraachisuu jiru jedhee namitti gabbaa'ee uummata kana qarqaara gammaan tanaan jiru maaliif kun kaka'uu danda'ee fi warshaaleen garaagaraa kana nama sun keessa jiru kuniin akkuma isinuu beektanuu hidhannoon isaa walta qaban mootummaa walta qaban. Hawaasaa fi beelada Oromiyaa kibbaa balaa hongee kanarraa baraaruuf birmannaa walirraa hin cinnetu barbaachisaa jechuun dhaamanii jiru. dargaggoonni.
Gaazexeessitoota Associated Press poolisiin hidhamanii jiran ilaalchisee sababa poolisiin ragaa qindeeffate hin xumurreef manni murtii yeroo qorannoo dabalataa jechuun guyyaa 14 kenne. Guyyaa irraa jechuunis guraandhala 7 bara 2022 manni murtii olaanaa federaalaa sadarkaa duraa Araadaa galmee himannoo gaazexeessaa Amiir Amaanii fi ogeessa kaameeraa Toomaas Ingidaa ilaaluuf dhaddacha saaqee ture. Beellama guyyaa irraa kanarrattis poolisiin galmee qorannoo qindeeffatee akka hin fidnee fi ragaa barbaachisaa walitti qabee waan hin xumuriniif yeroon beellamaa dheeraa ta'e naafaa kennamu jechuun mana murtii gaafatanii turan. Xumura ji'a muddee bara 2021 keessa mana jireenya isaaniitii kan qabaman hojjettoonni miidiyaa Associated Press kun yeroo sanatti dookumentarii waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti dhiyaatee jira jedhu hojjechuun sadarkaa idil addunyaatti beeksiftan jedhamuun labsii yeroo hatattamaatiin to'atamuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaa turuun ni yaadatama. FBC'n muddee 2021 keessa gabaasa insaa fi tajaajila tikaa biyyoolessaa irraa argadhe jechuun dhimma hidhamtoota kanneenii ilaalchisee gabaaseen ragaa guutuu fi viidiyoo akkasumas dookumentoota yakka isaan hojjetan ibsuu akka argatee of harkaa qabu ibsee ture. Haa ta'u malee erga isaan to'atamanii as ragaan jedhame kun dhiyaachuu kan hin dandeenye yoo ta'u himata banameefis ragaa dabalataa dhiyeeffachuuf yeroon akka isa barbaachisu poolisii fi gurmuun abbootii alangaa mana murtii gaafatanii jiru. Hidhamuun hojjettoota miidiyaa kanaa ji'oota lakkoofsaa kan jiru yoo ta'u yakka ittiin shakkamanii fi sagaa yoonaatti ragaan qabatamaan itti dhiyaate waan hin jirreef manni murtii mirga wabii akka isaaniif eegu gaafatanis poolisii fi gareen abbaa alangaa yeroo gabaabaa gidduutti ragaa ni dhiyeeffanna jechuun kana duras mana murtii irraa hayyama argachuun yeroo beellama dheereffatanii turan. Beellama guyyaarraa jechuunis guraandhala 7 bara 2022tiin ammas dabalataan manni murtii yeroo qorannoo akka isaaf kennu ka gaafate poolisiin manni murtii olaanaa federaalaa sadarkaa tokkoffaa Araadaas gaaffii poolisii fudhachuudhaan beellama dabalataa guraandhala 18 bara 2022tti qabatee jira. Gaazexeessitoota kanneen dabalatee gaazexeessitooti ONN labsii yeroo muddamaa ji'oota dura labsame keessa to'ataman martinuu erga labsii yeroo muddamaa kun yaa'ii mana mareetiin haqamees osoo hin hiikamin mana hidhaa keessa jiru. Naannoo Amaaraatti gareen milishaa faannoo humnoota nageenyaa mootummaa irratti dhukaasa banuun namoota 4 ajjeesuun dhagahamee jira. Gareen milishaa faannoo Gojjam Bahaa magaalaa Mooxaatti konkolaataa waajjira humna ibsaa saamuun poolisoota irraa qawwee hiikkachuu saaka ibsa bulchiinsa magaalaa Mooxaa humnoota mootummaa nageenya hawaasichaa kabachiisuuf ramadamanii hojiirra turan 4 ajjeesuu isaanii ibsee jira. Isaan ajjeefamaniin alattis miseensonni poolisii fi milishaa idilee madaa'an jiraachuu ibse bulchiinsi magaalichaa. Gareen milishaa faannoo naannoo Amaaraatti dhiyeenyuma mana hidhaa cabsuudhaan hidhamtoota hiikuun isaanii ni yaadatama. Sochiin garee kanaa caasaa mootummaa naannichaa dhuunfachuun to'annoon ala bahaa jiraachuun yeroo garaagaraatti ibsa bahaa ture wayita ta'u mootummaan federaalaa garee kana hiikkachiisuuf yaalus gama mootummaa naannoo Amaaraatiin faannoo caalatti cimsuu malee faannoo hiikkachiisuuf karoora hin qabnu deebiin jedhu kennamaa turuun ni yaadatama. Gareen kun godina Hawwiittis poolisii naannichaa dhalataa saba Agaw ta'e ajjeesuun hidhannoo irraa hiikkachuun odeeffannoo garasii arganne ni mul'isa. Itoophiyaatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiilee sababa waraanaatiin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan ka miiliyoona 1,600 caalan gargaaruuf doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 5 gaafachuu France 24 gabaasee jira. Horii gargaarsaa gaafatame kana keessa miiliyoonni 72 daangaa ce'uun Sudaan lammiilee seenan gargaaruuf kaayyeeffate yoo ta'u miiliyoonni 16 immoo lammiilee biyyoota ollaa ka birootti baqatan gargaaruudhaaf kuufama jedhamee jira. Guyyoo Waariyoo bal'ina isaasnitti. Expected to be a refugee. We never expected. I can tell you for sure, 100%. Dhaabbat mootummoota gamtoomanii jaarmiyaan baqattoota United Nation High Commission for Refugee baqattoota Eertiraa fi Itoophiyaa kan naannolee akka Affaar, Amaaraa fi Tigraay irra baqatan qarqaaruuf horiin qarqaarsa doolar miiliyoona 117 na barbaachisaa yoo jedhu Itoophiyaa dhaabbati mootummoota gamtoomanii United Nation lammiilee sababa waraanaatiif qe'eef qabeenyi isaan irra buqqaan haalaa sa miiliyoon 1.6 caalan buuse gonofuuf qarshii Ameerikaa doolar miiliyoona 205 gaafachuusaa France 24 balbaloomse. Horii gargaarsa hagaafadhan keessa doolar miiliyoona 72 lammiilee daangaa ce'uun Suudaan seenan ittiin qarqaaree miiliyoona 16 immoo of eeggannoof lafkeeyyadha jedha dhaabbati Antooniyoo Guuterees UN. Itoophiyaa bar bulchiinsa Abiy Ahmad kan kee lammiileen gargaarsa namtolcheetiif uumame hedduuf saaxilamanii jiru jechuun ragaa bahe.
araaraan ji'oottan 16 jechuun waggoottan tokkoof ji'a afuriif biyyatti kee deema jiruun dhalli nama gadado hamtuuf saaxilamu ka dubbatu dubbi himtuun jaarmiyaa baqattoota UNHCR kun Shaabiyaa Maantos sababa waraan kanaatiin uummati qulqullichi baqattoota biyya keessa dabalate buqqa'uu qofa don taane manni irratti